kira ka leni sinjen. Makan kaya bonsa sule. Bonsa sule. Acho. Ya kaya lima. Lima? Okay, lima. Gafe pa mo to ko singafa. Actually serba singafa. Okay. Daawit Mokonnin achi buutee inkee dhabame akkamii bakka waaree jedhe maal jechuu barbaadeeti? Kan hin beeku. Asoo. Wanni jechuu barbaade seenaa gaafa duraanii san akka yaadamuuf dhaloota dhufuuf. Okay. San karaa sirbaatiin. Karaa sirbaatiin ibsuu barbaade. Okay. Sirba isaa beektaa kan biraa Daawit Mokonnin. Daawit Mokonnin? Maal? Beekte koo gatsaalee ija keessa silaalaa akkanaa. Okay, amma suuraa goota kanaas ni mul'isa. Eenyu akka ta'e nutti himtaa ishee. Aadaa Maaruun. Aadaa Maaruun. Miti. Ali Birra. Miti. Okay. Artistoota moo Qabsaa'ota keessa. Okay. Ilma Kiltuu. No. You can read the name, don't worry. Hinna godhi mee hint. Hinti? Yeah. Lubbuun jira still. Lubbuun jira? Yeah. Elli dha dhumni. Elli dha? Maqaan isaa Elli Rakaa dhumni abbaan isaa Elli. Elli. Yeah. Lubbuun jira? Lubbuun jira. Eessa? Biyya isa. Dhiyoo kana matsaafa seenaa isaa katabee gadhiisee jira. Seenaa isaa fi kan Oromoo jechuudha. Ilaaltu? Elli maqaa kiyya beektaati? Lechoo. Maqaan isaa Lechoo. Enchilada, yeah. Enchilada. Okay. Bineensota biyya keenya qofa keessatti argamuu danda'an tokko himi. Qilleensa? Qilleensa? Qilleensa maali? Biyya keenya qofatti argamu. Qilleensi hin jiru as? Ni jira. Maarree biyya keenya qofatti argamu. Akka meeqa biyya baatanis? Okay. Bineensa biyya keenya qofa keessatti argamu tokko nutti. Red fox yookaan jeedala diimtuu. Kabaraa beekta? Ka baalitti argamu. Biyya keenyatti. Borofa sun. Borofa? Yeah. Borofa diinshoo sun. Oh, yeah. Ni argamu bakka Maqaa kee irraa eegalee nuti hin jennu. Sabrina. Sabrina jedhamta? Ara Sabrina gaafii tokko si gaafadha. Ayyee. Sa'aatii isa girgiddaarra jiru beektaami? Nin beekee. Lakkoofsa meeqa of keessaa qaba? 12. Arishuun? Takkarraa hanga 12 baay'ina lakkoofsa dijiitii isaa. Wayyoo! Akkam gaa? Dhaabuu. Ay amma harkawwana lakkoofsisiisuu deemtaa TV irratti. I think kudhani? No? Okay. Duuba maaliin godhanee kudha lamatti? Laaluu qaba kudha lama. Sa'a meeqa qabaadhaan biyyaa keessatti moo dijitiin inni qabu? Dijitii meeqa of keessaa qaba? Wallahi sammuun kee dalaguu diidee jirti. I think kaameraa waan kanaaf. Ayyeenyu jinjiraadha. Hobsa. Hobsa? Yeah. Hobsa yookaan Ayyub. It means the same thing. Afaan Arabiffaan Ayyub jedhama. Ayyub jechuun hobsaa jechuudha? Hobsaa jechuudha, yes. Yeah. Afaan Oromootti hobsaa. Atoo hin jiran. Tura. Obboleeyyan akka taate. Abbeeraa isaati. Abbeeraa? Maal tokko? Tokko yaada. Ayyuba. Ami sa'aatii isa girgiddaarra jiru. Hin beeka yaa. Lakkoofsa dijitii meeqa of keessaa qaba?
Kudhan. Yaaltaa Gaafii maali? sa'aatii girgiddaarra jiru guddaa isaan isaan jechuudha. Sa'aatii girgiddaarra Sa'aatii jiru. girgiddaa dijitii meeqa of keessaa qaba lakkoofsa? Ahaa, wanni isaan baanta? Yaa lakkoofsa dijitii meeqa? Lakkoofsa akka Giriikii sani, Giriikii waan... No, kan normaali. Irra zooroo. Normaali. Kudha lama miti? Kudha lama. Ahaa, digit naagalee. Kudha afurii, kudha shan. Zero. Yaaltaa Kudha lama bakka. No, kudha lama. Tokkoon. Zeroon digitidha? Wait. Zeroon digitii ta'uu danda'a? Zero, kudha tokko, kudha lama, kudha sadii jechuudha. Risho? Yaa kudha sadii. Last answer? Yaa kudha sadii. Kudhuma lama irratti sitaa kita. Sporting Kutina, sporting Janala, sporting Fayada, sporting Nagaa, sporting Kutina, sporting Janala, sporting. Sanyii leencoo wajjin jiraateen. Okay, Marsan. Marsaniif sanyii. Okay, Kaa bareeda qabdanii. thank you. Gaaffii salphaa tokko sin gaafadha. Sa'aatii isa girgiddaarra jiru jiramini lakkoofsi dijitiin achi keessa jiru meeqa? Dijitiin meeqatti yaadama? Digitii kudha afur. Kudha afur. Waa. Ati yaalte yaa? Kudha lama. Kudha lama? Yaa. Kudha lama. Deebii biraa qabdaa? Kudha shan. Yaalu? Yaa. Saddeetaa ta'u. Saddeet? Yaa. Dijitiin achi keessa jiru? Yaa. Jedhee yaada. Saddeetii miti kudha shanidha. Argateera. Kudhan ani itti dabalamu kudhan. Kudhanii isaan walitti jahaadha. Jaarratti sagal dabalta. Waliigalli isaan achi keessa kan jiru kudha shanidha. Isaan booda sagalii waliigalli isaa lakkoofsa kudha shan. Kudha shanii ishee hayyee. Siifaa taatu. Kudha shan Can I start with your name? What's your name? Yep, my name's Hayden. Hayden. Jennen. Jenny. Okay. Will you slap your mom for 2K? No, I would never sign up. That's too I would give her disrespectful. 2K. 5K? No, Nothing. a million. I'll do it for a million. Million? Oh. No, she would do it on the leg or something. Like nothing too much. Okay. Yeah, like a weak slap. 10K. No. Very hard. Nothing. Well, I would Very hard. never. Nothing. 10K? It doesn't matter how much. Are you sure? I swear I will not. 50. We have too No. much respect for our mothers. 50K? No. How about your dad? Yeah. Maybe if he can take it. No, I He's a would. G. Yeah. I would. My I would dad do is it. really I would he do can it. take it. I would do it. For 10K? Yeah. Maybe. Okay. Maybe 50K. So you are born here, right? Yeah. Can you say abachada? Abachada. Bachata. Abachada. It's like ABCD in Oromo. Oh, Abachada. Yeah, I don't know. I know the Oromo alphabet. Abachada. That's all I know. I know Toko Lama Sadi Afrusha. What was your name? I'm Nasi. I'm Nasi. Nasi? I'm Nasi. Nasi, will you slap your mom for 5K? Be a little higher.
10K? Yeah. No, I would never stop my mom. Sabrina, addunyaa kanarra waan takka sirreessa osoo siin jaani maal sirreessitu? Wallahi hammeenya ilmi namaa namarratti dalagu. Hammeenya ilmi namaa namarratti hojjetu? Silaan dandee. Okay, Sabrinaan wanni isiin otoo hin hojjetin darbuu hin barbaanne tokko maayin? Nama kokolchiisu. Nama kokolchiisu? Yaa dasmeja. Sirriitti tola. Wallahi namni guufa bakka gammada hedduun gammada. Ayyee Sabrinaa ta'e baay'ee galatoomna. Hedduu takkaatillee barnoota. What's your name? Hello, my name is Murti. Mufti? Murti. Murti, how are you? My name is Falmata. Falmata and Murti. All right, how old are you? I'm turning 10 in a couple days, in like 3 days. Oh, happy birthday. Happy early birthday. How are you? I'm 11. 11. All right. Okay. Can you name any Oromo singer? Hachalu Hundesa. Hachalu Hundesa, okay. Kamar Yusuf. Kamar Yusuf, okay. Yeah, that's all I know. All right, how are you? Me? Uh-huh. Wait, I forgot. Shukri Jamal. Shukri Jamal. Yeah. Okay. Who else? What's that one guy's name? All right, I don't know. All right. Can you say Abachada? You do. Abachala. That's all I know. How are you? Abachada efa gaha ija kala ma na opa ka ra sa ta u da wa wait. Yeah. Wa ka da. I think. Yeah, ja. Ja. Okay. Yeah, ja. Yeah, come on. You got it. Yeah, you know. Good job. All right, thank you so much, okay? Gymnastic jabesa, irreke sentimsa. Maqaa keessan inni siin jedhu? Iskaanees noo? Ani kabbadaa yookaan abbaa mootummaa naan jedhama. Eessarraa dhuftani sun? DC Meerilaandidha. Walumaan dhuftanii? Walumaan dhuftanii. Walumaan dhuftanii. Hayyee baga nagaan dhuftan isin hin jenneerraa. Gaaffii tokko isin gaafadha. Gaaffii salphaa wayi. Jechootuma hayyootaa isin gaafadha. Hayyuun Oromoo lammiin barate mirga isaa gaafata eenyu? Eenyu maqaan isaa? No yaadatu karaa koo. Sinoo? Abdiisaa Aadaati. Miti. Jeneraaladha. Waaqoo guutuuti? Miti. Taaddasaa Birruu. Taaddasaa Birruu, yes. Eenyuun jedheen? Jeneraal Taaddasaa Birruu. Ammas jechootuma hayyootaa tokkoon si dabala. Gabrummaa iddaan buqqisnaa yoo didame immoo ilmaan itti guddisnaa kan jedhe eenyuun? Kun jeneraal guutuu Waaqoo guutuu. Jeneraal Waaqoo guutuudha. Sirriitti dheessaniirta. Mammaaksa kanatti naa guutu. Taphattoonni bebbeekamoon addunyaa kanneen akka Messi, Luis Suarez. Baddu baddi malee saree ijaan dhiqan. Saree ijaan dhiqan. Ni bareeddi jedhanii obboleetti. Gabaan baasan. Meeqa biraa yaalame. Akkasuma online OSFNA.org jettanii websaayitii OSFNA seentanii bitachuu dandeettanii yookaan ammoo ni bareeddi jedhanii obboleetti. Hin fuudhani. Ayyee. Baay'ee galatoomma. Maqaan keenya? Ani maqaan Zizo Boss jedhama. Zizo Boss. Sooshaal miidiyaa irratti aktiivistiidha? Aktiivistiidha. Sagalee sabaati. Uummataa dubbanna uummata miidhamee dhugaa jirtullee ragaa baha miidhama uummataallee dubbanna.
maddii walaabuu Politishaanii Oromoo keessaa kan baay'ee jaalatu eenyu? Politishaanii namoota hedduu jaaladha. San keessaa ispeeshaalii Jawaar Mohaammed jaaladha. Itti aansee dammoo nama siyaasaa bilchaataa qabu Taayyee Dandaafaa dinqisiifadha. Jawaarin baay'ee jaalattaa? Jawaarin jechuun waan iftura jiruu fi waan itti deemaa jirru biyyattii waan itti deemaa jirtu ifturatti nama siyaasaa laaluu danda'u. Saniif dhugaa isaa hordofna waan inni dubbatu waan inni waggoota 5 dabre dubbate ifturatti deemne agarre jechuudha. Kanaaf deeggaraa isaati. Zizo optionii tokko lama si kennu. Profaayilii Jawaar footoo Jawaar gadi garagalchitee torbee tokko godhachuu. Lammaffaan immoo profaayilii footoo warra mallaaf ati deeggartu. Fakkeenya kan badhaadhinna kan isaanii profaayilii torbee tokko godhattee leellisu kan filan. Isaan profaayilii godhadhee leellisu naa wayya. Leellisu si wayya Jawaarin. Jawaarin arrabsuur. Isaan leellisu si wayya. Okay, maallaqaanoo otoo amma doolaara 1,000 sii dabarsaanii torbee tokko bilchiginnaa badhaadhinna leellista. Leellisu. 1,000 amma sii dabarsa. No way. 2,000. No way. Leellisuu qofa bara. Gonkumaa hin godhu kan. Asiinii miti asiinoo nama bartee hin godhu. Nama mallaqaa fi. Amma sii dabarsa 2,000. No way. Nama mallaqaan bitamuu miti. Mallaqina bituu hin danda'u. Ani mallaqa dalagee fiduu danda'a. Bituu miti bal'ii. Torbee tokko gootaa hin dhiibsitan booda. No way hin godhu. Jawaar bar birrii argattan fudhadhaaleera. No way. No, inni kan akkatti jedhee jira malee abaara yookaan arrabsa yookaan faarsaati. Yeah. Ayyaa amanama. Jechoota hayyoota keessa tokko sin gaafadha. Nargitee bilbila koo. Nagare. Baay'ee salphaadha, okay? Namni seenaa isaan beeknee bishaan gabatee irraati kan jedheenyu. Addunyaa. Goonni lammiin barate mirga isaa gaafata jedheenyu. Waaqa guutuu. No. Waaqa guutuu. Goonni lammiin baratee mirga isaa gaafataa jedha. Taaddasaa Birruu. Argateera. Maqaa keerraa kan inni sinsan. Maqaan kee Mubiin jedhama. Akka biraatitti yoo jechuu barbaadde Mubii illee jechuu dandeetta. Mubii, okay. Mubii. Doolaara 5,000 harmite kabaltaa? Kabalu moo? Araan kabalu. 10,000. 10,000? Isiin hoo isheetti. Isiin hoo naayiti. Araan kabalu. Horii dhiyachumaan isiin silooltee oola. Doolaara 10,000 dabarsiisin jette. Achilee ammallee carraasan deebi'ee gaafadha. Dhalattee moo biyya dhalatte? Asitti dhaladhee biyya waggaa 6 akkas achi ture. Asuma deebi'ee Siyaatillee ture, Minisootallee ture, bakka adda addaa ture. Garuu baay'inaallee biyya ture afaanillee baradhee afaan Oromoffaa fi afaan Amaariffaa achuma baradhee. Barumsallee achuma baradhee akkas. Mee gootota Oromoo keessaa lamanatti hime. Waaqoo Guutuu, Jaalmarroo, Jawaar Mohaammed, Ali Birraa. Dhaloota guddachuu fakkii akka taanu bitta jirru maraa ispoortii haa taanu. Ispoortii fayyaadha, ispoortii nagayaa, ispoortii guddina, ispoortii jaalala, ispoortii fayyaadha, ispoortii nagayaa. Isin jirraa maqaan kee? Dureetti. Ati eenyu jedhamti?
Gaadaa sakeenya beessa gamnaa beessa Osfaanaan Miftu. Osfaanaan guyyaa dhumaa taphni guyyaa dhumaa asitti miti kan taphatamu dirree kanatti miti. Mimisha. Mimi. Okay, gaafito Guyyaa sanii achitti kan taphatamu Mimisha. tikeeta keessa bitachuun dagatina guyyaa sanii balbala irratti hin jiru. Bareeda Mimisha. Mimisha, okay. Maqaa bareedaadha baay'isa. Mimisha, okay. Suuraan goota kana asirratti argitu eenyudha? Bakka hedduutti maxxanee jira dirree kana keessa iskaan gootanii bitachuu hin dagatina. Akkasuma guyyaa Maqaasaan beeku. closing night immoo Maqaasaan si gaafa eenyudha Mimisha? Maqaa isaa irraa fadhaan. Garuun beekaa namicha. Eessatti beektaa? Beetiin waamteeni interview gooteeni kaatee leenkii waan dhufteefi ምናምን jetteeni gisee biraas waama jennaan no more jedhe lammataa ija kan kee argu na waamini ammaan budha beekarte maqaa isaa garuu Maqaa isaa. miliyoon Ziglaan kubbaa Dhugaan beektu? Elli irraa ka'a. Elli irraa ka'a. Kamsa. I forgot. Kun immoo fakkii isaayyuu koo footoo isaa isa sirrii miti bala. Isa sirriidha. Isuma sirrii. Yaa kanuma fakkaata. Eenyu like? Leencoo lamuu guddinaa. No. Leencoo guddinaa maa weellisaa? Leencoo Elliidha kan isaanii jiru. Lamuu nagaa. Lammataa maalallam. Leencoo lataa. Oh my goodness. Mammaaksa guutu. Bareedda jedhanii obboleetti. Fuudhanii. Dhugaadhaa. Bareedda jedhanii obboleetti ofii waraabessa darbe. Sareen ganama barbaaddi galgala barbaaddi isaan. Tiriyaatee. Waraabessa darbe. Waraabessa darbe. Sareen. Baallafaa maal jedhe? Waraabessa darbe sareen. Ganama dutti sagala dutti. Waraabessa darbe sareen dutti. Boxing, buksa, farda, feeling the capsule,
Tiktookaroota biyya keenyaa keessa ati jaalattu eenyuun maaliif jaalattu? Tiktookaroota keessaa kan natti tolu Raacheen natti tola. Raachee Tasfaayee? Maaliif jaalattaa Raachee? Raachee Tasfaayee siyaasa kamuu keessa hin jiru yeroo hanga an argetti gama lamaanuu dhaabbatee isa akka biyyaan amma gama tokko dhaabbadhee dubbadhaa garuu Raachee yeroo baay'ee argu gama lamaanuu hin jiru gidduma ta'ee waan ofii dalagatanii dhaamsallee yoo miidhamni bakka tokko jiraate Wallagga haa ta'u Arsii haa ta'uuti Harargee haa ta'uuti gabbahee dubbata. Raacheen jechuudha. Yaa Raacheen. Raachee jaallata. Kabiraa shamarran keessa. Shamarran keessa hagas mara shamarran hin hordofu Yutinaas hin dinqisiifadha. Yuti? Isuma biratti waan agartu? No, sana sun qoyini konteentii baay'ee bareedaa kireetiif godhuu dandeetti diraamaa gaggabaabaa kana bareedaa hojjetti. I think dubartoota jiran keessaa isittu cimtuudha jedhee waa yaadu. Zizo nama jaalatu sadii deebii naa waan. Nama sadii Johaar Muhammad, harmee koo, abbaa koo. Ofirraanfatte. Ofummaa eessa dagadha? Ofirraanfatte. Ayyee Zizo kenna baay'ee galatoomi. Ispoortiin nagayaa, ispoortiin guddinaaf.